Eh, biqiltuuttiin kun maal jette beektaa? Gurbaasa qorataa jedhamu sana biloo kennaani amma moo gadi bu'een biloo ka'etti. Rabbii fedhi ana nama diinatti siin kennine sababa keetiin arrabsamaa ture. Mii maaluma jettiin as taa'een biloo kamuu gadi bu'een biloo ka'etti bar. La shamarran kana laalila. Fiinatti ta'e waan biraa miti. Amma biqiltuu waa gaafadhaan. Biqiltuu. Wayii silaa namni waggaadhuma tokko wayii obsee ka'ee dhaqee waa dhaala jennaan ati mootumaan turiin owwaadhuma isaatuma laftiin qabbanaa'inii akkamitti isa sana dhattee faarsuu dandeesse mee maalumatu kaka'umsa sii ta'e wanta aarte wayii qabda. Inni sun jaalallee daa'imummaati anyway waan miidiyaa irratti wal barreeffamti qaamaa wal beeynaaniif maammiin biyyatti. Inna naan jette isa jaalalaan si barsiise sana hosituu na barsiise naan jette jechuun kana dura ishee ana naa qabu. Ay gaafa sana qixaatii waan ta'eef an akkasiin jedhe. Qixaatiin fakkaata. Sanuu miirratti ittiin ibsaa turte miira jaalala ganamaa sana sii galee keessattuu nama. Ilaa guma al tokko irra deebiseen isin dhaggeeffachiisaa qorataa dhala mata dureensa. Utuu qixaatii ta'e qorataa jechi jedhu yeruma sana hin ba'u ture. Sii galee. Maqaa koo keessa buusinaan hin jennee as keessaa qabxii wanta isin dhaggeeffachiiseef qabxii muraasa keessaa fudhattuu fi waa'ee hiriyyummaa ganama wal jalqabne jedhu sana dhugaa dubbachuuf gaafa naafatti wal barru dhiiran seeyyuu fuula asirraa harma waan jedhame guntuta waan jedhame hin qabdu. Shurrubbaadhuma ayin adda baafadhe malee dhuguma bar soori jecha kana fayyadamuu kootti dhiifama. Ijoollee daa'ima tokko jechuudha. Hin jiru wanti tokko. Soloolooma kanaan gadi baate gara kanaan. Kanaafi isa hiriyaa ganamaa turre jedhu sana inni waan fudhatamu miti. Okay, anamma gaaffii qorataa wannan gaafadhu gaatuun gama biqiltuutti hin dhufinii. Miira akkamii sitti dhaga'ame dhattee jaarsa kan biraas irratti jaallachuu isiitiif tokkoffaa sanuu namni siin jaallatte kun namati baay'ee jaallattuu fi namati akka hiriyaa jabaa tokkotti itti dhiyaattu. Waan akkamii wayitu sitti dhaga'ame yeroo sana miira akkamiitu sitti dhaga'ame akkamitti immoo geggeessite akkamitti wal biraa galtanii jalqaba. Dhugaa dubbachuuf obboleessa bakka obboleessa isa akka isuma tiruu sana naa ta'e jennee walii gallee atis obboleettii isii tiruu sana naa ta'edhaan walii gallee. Egaanis eeyyama isiitiin obboleessa waan hin ta'eef isiin obboleettii waan naaf taateef eeyyama isiitiin ala waa gochuu hin danda'u ture. Isiinis eeyyama kootiin ala obboleessa isii waan hin ta'eef waa gochuu hin dandeessu turte. Garuu isa kana sargiittuu na waamamne wanti miira keessa na galchee ana kana. Sargi obbolummaan kun kaadame jechuu gaafa sana. Ansin nan dhokse bar sargi himuun dide si qaqqabeera aadaa nan dhokse. In argine an wanta hin argi tokko hin jiru bar. Amma maal seete gaa amma guma sargii qofatti na waamuu miti. Viidiyoo isaa ijoolleen muranii natti erganii ennaani. Hai intalumta obboleessa kootii naan jettu kuni as taa'een biloo kamoo gadi bu'een biloo kasasiin jettu sana. Hai ilaali dubbii wattee taatu. Innaa lillahi wa inna achumatti murtee guddaa sitti kennite jechuudha barisiin. Obboleessichumayyuu dagatteetti jechuudha waa'ee kee. Kan obboleessaa dhiisiyyuu kan obboleessaa obbolummaan baqaanii na dhoksu. Obboleessi ni kaagodhaa hin gorsaa mul'atee biratti xilaa taa'aaf obboleettiidha akka aduun hin rukunne akka waa hamaan hin rukunne. Ayyoo akkam ta'e nan gammadaa fi garuu amman biloo kamoo booddeen gadi bu'ee biloo kaan haala mushkil ta'e jettee haramni. Miti barinni achi keessatti addan baafanii nama sadii maqaadhee biloo kiinaan jennaan. Achiin dura nama lama maqaadhee nan rakkoon qabu nan biloo kaa. Mumaallee biloo jedhe bar. Kaan jedheeni. Yaa. Qorata.
Inni hayyuudha hin gorfanna isa rakkoon qabu dhiisi jedhee achii ka'e biloo keedheenii ka'e. Laa ilaaha illallah. Ati diinuma keenya nu keessa ta'aa jira kan tala. Isi diinat nuun taate bara. Dhugaa dubbachuuf. Anamma Maammadiin jechuun amma fakkeenyaa fi tokkoffaa dhiifama naa godhaan mana naasaa eega maqaan koo keessa gale ani ilaatuma Maammadis ta'e qorataas ta'e si fuudhanii kaatanii ilaa dhimmootuma garaagaraa wanti xiqqoo tokko irratti walitti buutanii jechuudha. Walitti si naraarsuudhaaf, si sossobuudhaaf, bakka amma egaa namni guddi kun waa gorsa sii galee ofitti waamee si gorsuudhaaf waan gaariidha jedhee yaada. Amma kan inni maal shakki Maammad kan inni jireenya isaa keessaa guumaallee baasii jedhe. Amma jechuudha. Waan kana tarii biqiltuun kun boodarraa egaa maalirra dhaabatee kana jechuu danda'e jedhee yeroon xiinxalu tarii onnee kee keessatti waa argee laata gara fuulduraatti egaa akkuma qorataa dhiiftee isa jaallattee hina dhiiftee immoo tarii waan biraa gaafatti laata jechuu si shakkeetii kana ta'a. Asitti guuma. Dubbii kee afaan keetti qabuu koof dhiifama. Wanti taate jirti. Suusuuni silaa waa yaaddeeti waan kana kakaaftee dubbachuuni wanta akka masaanummaa wayii egaa siin tarii onnee si ofii keessatti egaa wanta ta'e argitee tarii dubbannaani waa dhageessee wanti kun akka furmaata argatu yookaan utuu siin bilookiin akka dura buuftee bilooktuuf wanti kun kaafame dhiirri dafee waa hubachuu qaba. Egaa akkas taanaanii suusuuni Guuma kan kee afeeraa Maaltu waan ta'e beektaa guumaa kan na aarsee ani jarri lamaaniyyuu akkamitti akka deemaa jiran namoonni koomantii negatiivii barreessitanuu ilaalaa barreeffadha. Maaltu na tokkoffaa mucayyoon nu akka irraa fagaannu godhaa jirti guutumaan guutuutti nuti faamiliidha gadda gaafoomti kun ka'ullee jalqaba bidda qabsiisanii enna nu dhaamsuudha cinqamaa turre ennaa ani guumaa nama Oromoon jaallattu kabajju ankoo haa ta'u rakkoon qabu si galee bilookii godhi jedhee ka'ee dhiisiyyuu haa ta'u inni hayyuudha hin gorfannaa jedhee achii mucaasa sana maani maqaan isaayyuu sadiimaa sana boonatti maaka maqaasaa jedhee beektaa obboleessa keenya qaalii kanaan jechuudha. Bu'a maal jechuudha maqaa isaanaaf himaa kan dagadhe jennaan obboleessa kee biqiltuu obboleessa biqiltuu jedhi yaamii jette biqiltuuni dhaggeeffadhu si galee kana kakkiu na godhe. Akkas jettee jennaan akkamitti namni yoo wal dhabeeyyuu nagaadhaan karaa nagaadhaan reespeektiidhaan adda ba'aa maaliif nu arrabsiisti nuti maatiidha nu hunda bilooktee akkamitti eenyu wajjin jiraachuu dandeessi isa jedhutu itti na mufachiisee siitti batalaa qorataan tuqamu baay'ee naariyaan baay'ee kan guumaa dhiisiyyuu haa ta'u hin gorfannaa dhiisi jedhee. Amma kun gaafa dhagaa suusuu koo galatoomi kaameraan kee fayyaa argatu hin cabinu umurii dheeratu gurri kee hin didini sammuun kee jecha siisana kooppii godhee hagaarraa fide kan ga'e haa turu anamma biqiltuu wanta tokko gaafadha. Biqiltuu an obboleessa kee hangafa akkati miidhamtu hin barbaadu gaafa doktorii fi obbolummaa biqiltuu fi doktoriin wajjin jiraachuu keessa tokko filadhu jedhanu dideetan in filadhu lamaan isaatu biqiltuus dhabuun fedhu obboleettii kooti jedheen didee bilookamee torbee tokko utuun itti hin haasa'iin ture. Turee kee ammas hin dhiifne walaloo gad hin dhiiftanu jennaan ammas dideen qaalii cabsee walaloo gad dhiisi sababa obbolummaa keeti. Akkamitti jecha tokkittiidhaan bilookii na goote artistii kanuma qofanaayi. Sanuu maqaan koo achi keessatti wallaalame bar qorqorroo moo maal jedhame bar qorqorroo moo qorataa jedhama jedhee. Inuma xinnaan maal guyyaa lamatti himu
Guyyuma lamatti. Dhaggeeffadhu obboleessa koo my brother, my dear brother. Dhaggeeffadhu. Let's go. Anammaa miti gaafuma duraa maqaan keelleen mataan keelleen akka baduu yookiin akka tuqamuun fedhuu ati obboleessa kooti siin jedheerasa. Gaafa obbolummaan kun dagatame. Nuna jabbi. Nuna jabaa. Hin dagatamne amma laali yeroon akkas jedhu wanni kun miidiyaa irratti wal loluu hin feene beektaa. Dhugaayummaa maamee yoo gaafatte keessaan dhaqee loleera. Inni obboleessa kootii akkamitti akkas jettanii eenyulleen isaa akka tokko hin barbaadu jedheeni maameedhaan jechuudha. Soorii bakka yeroo sana miira keessa galeetiin namni sii walaloo sinumaan dura waliin hojjetan sheer natti godhee jennaan aareetanii soorii naan jedhe jechuudha namti nuyyuu deebi'e. Naan sagaleen sun yoo na waraabameera soorii ana gaafachuu osoo hin taane bakka arraaf rakkoon qabu lammatatti hin deebiin jedheeni. Maaliif miidiyaa irratti ho'isuun feene beektaa waan kana. Soo dubbii gabaabsuudha jedhanii asirratti dhiisee keessaan garuu itti dubbadheen jira jechuu kooti. Ani ammas ittiin hima obboleessa koo. Yoo maalillee ta'e mataan keessa maqaan keessa akka tuqamuun fedhu bakka an jirutti. Qixa kana taqwaa maali? Kanaaf gaachana ani siif gaachana. Lubbuun dhaggeeffadhu. Yoo namni ormi yookaan jaarsi kee obboleessi kan kee maqaa obboleessa kan keetii wallaalee maqaan isaa jaarsa kiyya. Obboleessa kiyyaa maqaan obboleessa koo jaarsa kiyyaa maqaan obboleessa kiyyaa irraa jalqabee qorataa seenaa jedhama. Maqaa isaatiin naa yaamii jettee beeksiftee akka illee bor wal dhabdeen hin dhufne namoonni kun asirratti akka waliin lolleef ibsuu fi qabda ture. Obboleessa biqiltuu jedhi jechuu hin qabdu ture si galamtee asitti. Kanan sitti maaliif afaan keetis qabu afaan kee dammaan qabee habiifti. Inni sa'aatii sanatti miira keessa jira. Nama miira keessa jiru soddaan rabsee miira keessa galaa ilaa intala keenya wayi. Waa fiddetti. Biqiltu qoy qoratamma waan qabeen waan qabu. Maammadii fakkeenyaaf nu hiriyoota kan kee obbolaa keessan nama yooti karaarraa dabde si gorsu hunda si jalaa fixee ofii miira keessa galee miira keessa si galchuunsaa maal yaadeeti kun gaaffiidha. Si galee ofii amma miira keessa galeeti kan inni akkana sin fixaa jiru jettu. Owwa kana keessatti akka inni miira keessa galu kaka'umsa maa akkamitti ta'uu dandeessi? Akkamitti daftee akka inni miira keessa galuu fi sochii gooteeti meesuma kanarraa natti himee akka inni nu fixu maalitti balleessin? Okay. Gaafiin kee gaafii gaarii siif deebisan. Amma dura qorataan illee ni beeka. Qoratanii beeksee yaada walitti dhufeenyi keenya. Miira keessa galu. Sababa qorataatii fi sababa tokkummaa adda baane amma dura. Isa waliin jechuudha wallollee. Laa ilaaha illallah. Ayyee. Ergi adda baane kaane turtii yeroo dheeraa booda walitti deebine. Soo ergi walitti deebine immoo ammas hariiroon aniif qorataa gidduu jiru waan hin dhaabbannee fi xiqqoosii ilma dhiiraati waan ta'eef miira hinaafaa kanaan ni qaba. Yookiin namni waan nuti walaloo qixa adabbii sana irratti walii walaleessinee fi walaloo nuti waliin hojjennu kana waan argaa jiruuf namni sheer itti godhee yeroo nuti achirratti waliin dubbannu illee koomentiidhaan ijoolleen deemanii waa jedhanii turan. Kana keessayyii bakka yeroo sanaaf afaan beedu jechuun miira keessa galee aaree jechuudha. Akka jara akka bilooktu inda'uun waa'ee baay'een jabeessine dhugaa dubbachuuf kan inni jedhe tokkummaa qorataadhaa fi Gama wayii qabaa Maammad qoy nurratti tarreetti tartiibatti ijoollee safara tokko wanni inni fixuudhaa xiyyeeffatee fi ergama qaba. Maal yaadeeti? Nurratti ergame qoy fakkeenyaaf yoo dhiisee jennu. Wamaa yaadee miti dhugaa dubbachuuf inni hammeenyummaa qabu keessa afaaniin dubbata malee keessoo isaa qulqulluudha dhugaa dubbachuuf maamilaa. Atamma qoy guumaa waa tokkoon gaafadhaa qoy egaa jechuun egaa
Anamma gaafa duraan an gaafatame beektaa'u. Yookaan walaloo si wajjin hojjechuu yookaan immoo anaan adda ba'u ennaan lachuu nan didee. Ammati sababa walaloo kana egaa kanan biloo kan maqaan koo qorqorroo ta'e sababa walaloo kana kan soddaarraa akkas kabajaan fuudhame sababa walaloo wajjin hojjechuuti. Amma yoo inni walaloo sana dhiiftamoo ana dhiifta jedhe lamaan keessaa eenyu filattaati. Nama amansiisaa rakkoon qabu nama waa amansiisuu irratti nama barbaada. Yoo inni didee Sagaleen kee fagaata barxiqqoo. yoo inni didee Inni du. jechuun yoo inni tokko fudhadhu siin jedhe maal ta'u. Akka inni mirga kiyya naa kabaju nan beekan sirriitti hojii koolleen akka inni naaf kabaju nan beeka maaliif jireenya dhuunfaati hojiin hojiidha. Amma biloo godhi siin jedheera waan ta'eef egaa waa suutaan itti deemuun gaariidha dheetanii. Haayi biloo godhi jedhee bara. Rakkoon qabu biloo kana godhi jedhulleen asirratti waliin lollee malee achi keessaa waliin dubbanneera dhumeera dubbiin bilookii. Hatammoo walumaa gala jaalalli kee duraanii sun hin qannase moo hin dabalaa deemaa jira? Kan eenyu? Jaalalli ati naaf qabdu obbolummaan ati naaf qabdu sun. Ndi obbolummaa waa biraa jaalalli waa biraati koo bara. Isuma akka jaalalli obbolummaa koo jaalala obbolummaati bara. Dabalaa deemaara moo hir'ataa deeme erga isaan walitti dhuftanii? Akkuma duraaniiti. Hin daballee? Asai qorata asai si dhiiseera nama nanaalaa jira. Hin daballee qoy wayifanii bara. Jechuun hin daballee sin qannasnes normaal na. Okay, asumatti wantan jedhu guuma suusu bor abbaan fedhe miira keessa galuu baatee walaloo sukkaara 100 nama galchu isaa qabannee dhufaarra anaaf biqiltuu dhumti. Akkas. Ilaa awwantan jedhu jechuun aduma filadhu gaa. Yoo inni walaloo sana dhaggeeffatee qorataa filadhu miti bara obboleessaa inni abbaa warraa. No har'uma filadhuun jedhe malee anuma hin jenne. Ana filachuuf isa filachuun. Ati filannoo kanaati naa dhiyeessuu hin qabdu maaliif ati bultii na dhiiguu hin qabdu. Guma sitti kenneera. Utuu inni naa dhiyeesse gaaffii atamma naa dhiyeessaa jirtu kana inni naaf hin dhiyeessine ni wayi. Utuu inni naa dhiyeesse yookiin gaafa sana danda'a. Utuu na obboleessa keetii bara. Obboleessa kee hangafa bara si gaafachuu mirgan qaba bara. No gaaffii kana naa dhiyeessuu hin qabdu kalaannoo inni walaloo isa waliin hin walaleessinaan hin jenne waan ta'eef walaloo kee dhaabii isa waliin hin walaleessinaan hin jenne waan ta'eef kuni bultii namaatti gufuu ta'uu jedhama obboleessi bultii kee qabadhu jabeeffadhu namaan jedha malee hojii kee yookiin isa filadhu naan hin jedhu ammaan yoon isa waliin taa'e ati na waliin hin hojjettu jechuudha moo akkamitti. Amma soddaan qorqorrootti na moggaase bor bismaara naan jedha. Achi gadduu loolu. Amma rakkoon jiru shakkii guddaa kan nutti ta'e kan bismaara nuun jedhee tokkoon keenya gidaaratti nu dhaabee jechuudha. Burruusaa ishee wanni mukatti nu laxxafe. Bar maaster pilaanii bara wayyaanii ta'e bar tarree uumatti nu xarage ijoollee safara tokko. Maaster pilaanii yoo jenne yoo. Atu jirtaa bar kan wayyaanii nu goote ni wayin daganne isa gaafati. Anyway. Daawun isa gaafati jechuudha lammatee marrasaa. Biqiltuu waan jechuu barbaade qoy sirna mililik abboota keenya irratti hojjete oli kan inni nurratti hojjete kana qabadhaa sagalee kana waraabbadhaa ammas nan beeka akkasii waraabbadha. Wanti Mahammad obboleessi keenya tarreetti anaa qorataa tokkummaadha nurratti raawwate biqiltuuf jecha mililik kana nurratti raawwanne tarreetti jechuudha. Nama jaallatuuf jecha waan hedduu ta'a kana qoratan ni beeku. Qoyika amma fakkeenyaa fi mililikii kan inni akkana godhee fi tarii sababa garaagarummaa Amaaraa fi Oromoo gidduu jiru. Nuti immoo ilmaan abbaa tokkoo ta'a ilmaan ollaa ta'a. Tokkollee keessaan hambifne beeke. Utuu tokko keessaan hambisiin eddeetti jechuun qorataa fi tokkummaa haqee hanan dhiifne maal badiin keenya miidhaan nuti namicha kanarraa hin geenye maa inni. Silaansaa amma Mahammadii yoo si wajjin jiraachuu barbaade nagaadhaan jimmaan keessa jechuudha. Jalqaban obboleewwan kan kee kana kabajuu qaba. Maaliif jedhe? Yoo akka kana
Egaa maali gaama yookaan hunda dubbanne maali isa amma ana waan miira keessa nagalchinaan hubanne barisin. Ansi hubadheera dubbadhu mee qorataa koo sin dhaggeeffadha dubbadhu. Dhugaa dubbachuu fi sababa si baay'een arrabsame baay'een mirgi koo dhiibame baay'een xiqqeeffame ilaal furguggee sitti darbatamu baay'een ofitti fudhe dhuguma bar sababa si ajandaan keenya torbee tokko oliif deeme sababa biqiltuu jechuu torbee tokko garuu siin jecha tokkittiidhaan bilooku amma bilookuma bor bilookuu jette bar gadi bu'ee amma ilaal saati jecha tokko qofaan. Qoy siif hin banaan siif hin banaan. Nubani wallaa miira keessa nama galche. Bani beekne jiroodha.